Federalismii sabdaneessummaa diiguu bu'aa damuu balaadhaan keessanaa. Federalismii sabdaneessaa diiguudhaaf deemaa jiranii itti hirmaanfattee rakkamaa. Balaa damuu bu'aadha. Federalismii sabdaneessaatu biyya sana jeeqaa jira. Saafatumoota walitti bu'an dhufee rakkoo dhufee jira. Federalismii sabdaneessaatu daangaa biyya keessatti dhufee saafatumoonni naannoo tokkotti hawaasni Oromiyaan gara akka deemanii wal keessa deemu godhee irri mootummaa keessa socho'uu danda'an nama akka barbaade yoo jiraachuuf hayyamu sirni warri TPLF ijaaran kun jedhanii filataaf baay'ee warri nama wanti kana deeggaran isa waan kana kaasu kanatu kana fidee kana beekuun qabadha waan jedhu maal jedhama. Ana eeguma ilkaan cabsinee as waan raasaa turre ejjennoon gama lamaan jiru ifa isa irra deebuun hedduu barbaachisanatti fakkaatu. Ammas kan hin jedhu yaadonni tokko tokko yeroo eeggachuudha qaban. Haala biyyattii wal waraansa hamaa keessa jirtutti haala humnoonni siyaasaa biyya sanii kontestir ta'an dhimmoota kanarratti wal dura dhaabbatan dirree siyaasaa keessaa bahanii qawweedhaan wal dura dhaabbataa jiranitti dhimma hedduu falmisiisaa ta'e kana marii iccitii galma paartii tokko keessatti godhamuun jijjiiruuf deemuun balaa hamaadha fida. Anamma federalizimii sabdaneessaa hin tuqamanii miti kan hin jechaa jiru. Kun hin dhufinii miti mariif hin dhiyaatin mariif haa dhiyaatu. But I see danger. Yoo yaadattan gaafa Ihaadeg diiguu deeman ani Ihaadeg irratti qabsaa'uutiin siyaasatti dhufe. Ihaadegin badin hin diigamini miti. Garuu akkaataa yeroo isaa yoon eeggatiin lolatti nu buusa rabbii jedha jedheeti wayi waachaa ture. Ihaadeg balleessuurraa riifoormu godhuu haaromsuutu irra bu'aa qaba. At least elite bargainiidhaaf waltajjii nuu kenna. Gaafa inni kun hiikame keessattuu hariiroon Tigraayii fi mootummaa federaalaa haalli sun ni cita lolatti deemna. Akkuma har'aa kanatti yaadatta waltajjii lamaan harka gabaabaa takka itti baase. Waltajjii akkasiitiin itti fiiganii Ihaadeg sagalee hawwayyabaatiin goone jedhanii warra Tigroota isaan nam sagalii keessaa inni godhanii jarri yaa'ee lola seenne namni lola tokko dhume biyyattiin daaraa taate haga ammaa ammallee lola haaraatiif walitti gaarreeffachaa jirra jechuudha. Federalizimiin amma jiru kuni usee lafatti hin dhufne seenaa irraan dhufe qaba. Qabsoo falmaa yeroo dheeraatiin kan dhufe. Federalizimiin kun hanqinoota qaqqabu qaba. Hanqinoota kana sirreessuu irratti jijjiiruu irratti guutuu jijjiiramoo irra qooyi binamoo kajaa'u mariidhaaf dhiyaachuun gaarii. Garuu san dura nageenyi biyyattii deebi'uu danda'uu qaba. Humnoon Oromiyaa keessatti illee akka isaan uummata kana cafaynee waliin ficcisiifnee gaddaaf golaan jaarree jaan kanaa miti reezistaansii guddaatu isaan qunnama. Kuni jeequmsa affeeruun alatti bu'aan qabu. Oromoofis taanaan saba biraatiifis haala kanaan deemuun rakkoo irraa rakkoo biraa dhalchuu malee bu'aan qabu yaadee qaba. Maiki bani ka TikTokii. Tole warreen gama TikTokiitiin hordoftanii lakkoofsa bilbilaa isin beeksisuu barbaada. Warri YouTubeedhaan hordofaa jirtanii direct lakkoofsa fuulduraa irratti scroll gochaa jira lakkoofsa sana qabatanii jiru. Lakkoofsa kanan isinitti dhaamaa lakkoofsa isinitti dhaamu kuni amma qabachuu dandeessanii ida'uu jettanii qabatanii jalqaba. Plus torba saddeet duwwaa lama sadii afur sadii lama duwwaadhaan yoo bilbiltan WhatsApp irratti dorgachuu yaada qabdan nu qooda yaada kana gama keessanii isin qabdanii Jawaar biraan isin ni asumatti irratti kan mari'annu taa'ee jechuudha. Ida'uu
tokko torba saddeet duwwaa lama sadii afur sadii lama lama duwwaa akkasidha. Lakkoofsa kanaan bilbiluu dandeessu. Abjohar hamma sanatti deebinee kan dhufnu wanti tokko kan irraan kaasee naafee aga namoonni dhufanii yaada kennachuu eegalanitti yookiin immoo yaada gaaffii qabatteeffatanitti dhimmi Prime Minister irraa gara Presidential Systemiitti jijjiiramuudhaaf deemamu jedhamu kuni dhiibbaa namoo waa qabaata jettee yaadda? Kuni ashashun zorraadudha barraa kun rakkoo guddaan qabu. Asilaa dhiibbaa qabaatu odoo sistema lama jira. Parliamentary system kan jennu fi presidential system kan jennu jira. Parliamentary kan jennu namoonni aanaaleen constituency'n bakka bu'aa isaanii filatu. Bakka bu'aaleen sun dhufanii muummicha ministeeraa filatu, executive filatu, muummicha ministeeraa kaabinee ofii kaayyata. Ka prime minister seera prime minister akkasitti deemaa jechuudha. Ka parliamentary kan jennu amma kan Itoophiyaa keessa jiru, kan biyya Britain jiru, kan biyya Awurooppaa baay'ee keessa jiru kuni parliamentary. Presidential immoo kan jennu lammiileen biyyattii kallattii mataadhaan presidentiidhaaf sagalee kennanii namichi sagalee wayyabaa argate suni gara presidentii ta'ee executive ta'uu hojii raawwachiiftuu biyyattii to'ataa jechuudha. Semi presidential waan jedhamu jira, little bit of mix. Kunis ka presidentiin paarlamaadhaan filamu. Basically muummicha ministeeraatiitu paarlamaa ta'e. Kamma biyya South African bifatanii deemti. South Africa warri jirtanii beeytanii Ramaphosan kallattiidhaan lammiileen hin filamne paarlamaan filameen paarlamaan keessaa paartiin sagalee wayyabaa qabu takka koolishiniin sagalee wayyabaa qabu pirezidantii filaa jechuudha. Dura presidentialismii yaadanii turan. Presidentialismiin Itoophiyaadhaaf rakkoodha ammatti. Consensus politics kan jennuun siyaasaa negotiated settlementiif kan ayyamu miti presidential systemiin. I'm actually relieved. Gara full presidential system deemuu dhabuun isaanii haga tokkos taatu waan dhaggeeffachuu isaaniitiif fakkeenya waan gaariidha. Prezidentii ta'uu barbaade Abiyyi hiikoon garaagarummaa guddaan qabu. Waan lama qofa isa fayyada. Tokko hoggaa waltajjii adda addaa dhayitu dura nugusa ta'a itti aanee prezidentii ta'a protookoolii keessatti itti aanee foreign minister prime minister ta'a. Maaliif head of state fi head of government prime minister jechuun head of government dursaa mootummaati muummicha ministeeraa jechuun prezidentiin immoo dursaa biyyaati reessa baheerra afaan amaaraatiin jedhan saniif. Kanaaf tokko godha. Lammaffaa yoo I hope garasitti hin deemu calculation nama Afrikaa keessa yeroo baay'ee ka ta'u maali? Tarbii lama prime ministeraan bitteet tarbii lama prezidentii hin bitta akka Puutiin fa'aa godhan. Puutiin fakkeenyaaf dura prezidentii ta'e itti aanee prime minister ta'e itti aanee prezidentii ta'e waggaa soddomuu kana caalaa goora ture. Sunillee yaadamee ta'uu danda'a garuu kun waan sanillee waan ayyamatti fakkaatu jechuun tarmi limitiin baay'een jiru. Kun baay'ee nama falmisiisu miti. Namichis prezidentii ta'uu dharraa qaba sadii isaa kennanii fi suni akkasumarroonni waan falmisiisaatti fakkaatu dubbiin gurguddoon sadeen san duraati. Ayyee haa ta'u namoonni baay'ee bilbilaa jiranii egaa amma namoota sadan tokkorraati gaaffii jalqabaa fudhannaa yaadannoo kee qopheeffadhu. Namoonni baay'een si'aanii dhufaa jiranii egaa ammarraa kaasee bilbila keessan kaasuu jechaa. Halloo akkam jirta? Eessarraa nu bilbiltaa gaaffii gabaabsii fi gaaffii tokko qofan si eeyyama. Halloo? Dadagaa jirta yoo ta'e gaaffii tokkon si eeyyamaa dafii fi sagalee keetiin gaaffii tokko gaafachuu dandeessa. Gaaffii gaafachuu barbaadu duraan dursee obbo Jawaar Mohaammed hajjii kan jirudha. Gaafa wayyaan irraa kaasee hanga har'aan kanaatti osoo abdii uffadhee jee qabsoo uummata keenyaa kan bu'aa jiru saamamaa jiru siginaan eeggarra daawwachaa jiru sagalee ta'uu isaatiin maqaa uummata kanaatti illee galatoomuu jechuun barbaada. Itti aansee waa'een Oromoo lafa Oromiyaa walbulaan boqqoon duraa kun akka yaada fayyaatti uummata keenya irratti uummata kana walbulaan gaafa qoqqooddee
hidhannoo uummanni keenya kun wajjin qabu tokkoffaa addaan murama. Hariiroo uummanni keenya daangatti walhubannaa qabu addaan muramaa deema. Uummata keenya sanyummaan ooluudhaaf wanna waan fuulleeffatee deemuutu waan ta'eef kanarratti uummata Oromoo dhimmadhee dhimmaadha. Isaan wajjin deemee waan kana godhachuu qabaa yaade dabarsuun barbaada. Gara gaafiitti ce'iitii ilaal gaafii nu yaada yeroo biraa sirriitti irraa mari'anna hawaasa keenya wajjin yaada akka yaada irratti dhiyeeffatanii har'aaf garuu gaafii qofa daarekti gaafii godhachuu ijoo irratti waan mata duree ijoo irraa haasa'aa jiru kanarratti gaafii natti qabdu yookiin komii natti qabdu komii naa kaasitee jirtaa gaafii qabda yoo ta'e. Gaafii naa qabdu guddoo armaan jira. Yaada ammaa kana dhiyaatu kanarratti uummanni keenya waan kana irraa fudhachuudhaaf maal gochuu qaba waan jiru. Gaafiin keessa kanaa fi galatoomii jaarraa kanaa waan akka galatoomii. Hayyee galatoomii. Daawwattoota hordoftoota keenyaa warreen bilbilaa jirtan baay'eedha. Gaafa bilbiltanii daayirekti gaafii keessanii akkasuma hojjetanii gaariidha. Galateeffachuun maal jechuun gaariidha. Garuu akka yeroo nu gahuu fi daayirekti gaafiitti nu deema. Gabaabsaatii gooti. Ammas nama tokko sarara irraa qabna. Hello? Hello, akkam jirtu abdii jalatu. Hayyee gara gaafiitti nu ce'ee galatoomii waan bilbilteefi. Hayyee galatoomii na dhagaa jiran jedhee yaada. Naayiroobii waan gaafachuu barbaade keessa haalli ammaan kana deemamaa jiru. Mootummaan guutuutti hawaasa Oromoo akka maqas waa hunda irraa jijjiiruudhaaf deemudha. Wanni argamaa mul'atu bakkoota yookaan magaalota gurguddoo uummanni kun qabus naannoo jala galchinee jechuudha. Naannoo Oromooti baafnee akka ani hubadhutti jechuudha. Kanaaf wabiin Oromoodhaa wabiin Oromoon lafa isaa qabeenya isaa biyya isaa hambifachuudhaaf qabu maalidha waan jedhudha kiyya. Wabiin dura OPDO illee haa osoo jibbanis taatu durii yeroo jibsu wagga tokko isaan keessaa namoonni uummata kanaaf quuqaman tokko jiru. Ammas isaan keessaallee yaa'anii akka gaafa maastar pilaanii namoonni muraasni uummata kanaaf falmaa turan dhimma maastar pilaanii san irratti amma namoonni uumaan akkuma san illee tokkollee dura dhaabatan jedhamee yaadamullee ni jiru. Murtii barbaadan abbaan humna qabu dabarsee waan lafa uummata kanaa qabeenya uummata kanaa akka barbaadetti gara barbaadetti hir'ee kaan baadiyyaa waan jedhamu isaa kaan mana irraa gubaa kaan koriidariin kaan caraqaan uummata kana jiddummaa keessatti uffisuudhaaf kan deemamutti jiru. Wabiin uummata kanaa walumaa galatti maalidha? Hawaasni kun hajoota hundaa irraa haasa'u kanatti wabii isaaf ta'a. Warra hidhateetti loluu jiru kanatti wabii isaaf ta'a. Wabiin uummata kanaa maalidha? Hayyee galatoomii ulfaan. Hayyee isinis galatooma. Tole gaafii lama fudhanneerra ammallee gaafii lama sadan tokkoon fudhannaa. Gaafii warra Itoophiyaa irraa deddeebi'anii Hello? Hello? Sida gahaan jira waan bilbilteef galatoomii gaafii keessa ta'uu dandeessa. Amma yaada obbo Jawaar kaase yaadicha kan laaletti ajandaa kanatu keetti godhe. Kanaaf ajandaa kanammoo ani waan godheef isatu godhe jechuu qabu. Waan jedhu of keessaa qaba malee yaadicha mormuu miti. Hello? Itu sudah dhaggeeffachaa jira. Sanarra darbee waltajjii takka geggeessuu fi uummanni bakka bu'oota isaa kaawwateera.
fakkeenyaaf bakka bu'oota isaa kan kaawwate mana marii bakka bu'oota uummataa paarlamaa fi federeeshinii. Kanaaf inni uummata kana bakka bu'ee uummata kanatu mariisifamuu qaba malee bakka bu'oota uummataatu mariisifamuu qaba malee dirqama mootummaa mana tokko tokko seenee dhimma kanarratti mari'ataa jechuun qabu jechuudha. Kunillee erga uummanni bakka na bu'a jedhee nama kaawwate hawaasa sana bakka bu'a erga jedhee qaamolee hundi hirmaachuu qabu kan ibsu maal jechuu barbaade. Ayyee galatoomi yeroo biraa sirriitti irraa mari'achuu dandeenya akka hawaasaatti bilbiluu qofaanii ulfaadhu. Ammas bilbila biraa qabna. Hello. Nagaa sagaleen kee hin dhaga'ama. Sagalee keetti ol kaasiitii gaaffii keetti darbuu dandeessa. Waan bilbilteef galatoom. Ayyee. Namoota baay'eetu sararra jiru. Akka hawaasaatti bilbilaan sagantaa tokko qopheessinee direct hawaasni qofti akka sagalee irratti kennatu gochuudhaaf yaalla. Har'aaf galatoon gaaffii babbareeda nuu kaastee ulfaadha. Egaa gaaffilee sadii kaasnee jirra. Gaaffilee itti aanan biroo kaasatuma deemna. Hey. Hello. Hello. Sagaleen kee dhaga'ama gabaabsiitii waan gaafattu yookiin yaada qabdu qabaattee galatoon waan birratti. Kana bilbili ati Saudi Arabia irraatii maqaan koo Faatiyaa Abdusalaam jedhama. Dhaga'amaa? Hin dhaga'amattu. Gaaffii koo Bojowaar irraatii duraansee nagaan koo Bojowaarii naga'uuf jedha. Jaansuudhaanii gaaffii danqabu. Doktor Abiyyiidhaaf dhiyoo Bojowaar kuni aangawwal jaallatu aangawwal jibbu. Beeksee immoo waa'ee mootummaa kana irratti fakkeenyaaf Bojowaar nama biraa bakka buufatanii namoota Doktor Abiyyi yeroo bu'anii nama bakka buufatan qabu. Hanga qophiin isaanii yoo Doktor Abiyyi achirraa bu'anii namni kan biraa bakka sana buusan qabu isa jedhudha. Tolee ulfaatu galatoon waan bilbiltee fi egaa walitti deebina yeroo biroo sirriitti haasofnarraati. Galatoon irraa. Bakka nama buufatan qabdanidha. Egaa daawwattoota keenya yoo bilbiltanii kallattii hundaanii yaada dandeessanitti mata duree ijoo keenyaa irratti akka fuulleeffatanii barbaada.